Akkam jirtu maatiiwwan qubeetii akkuma beekamu kanaan dura qubeewwan dachaa isin hojjedheen ture. Amma immoo qubeewwan dachaa sana irratti sagalee uumnee waliin barannaa jechuudha. Qubee dubbisiistuu 5 itti daballee jechuudha. Qubee dubbachaa 7 jira. Qubeen kun dhaa jedhama. Dubbachiistuu A gaafatti finne dhaa ta'a. Qubee dhaa kanarratti qubee dachaa dhaa kanarratti dubbachiistuu E gaafa barreessine dhee ta'a. I biratti gaafa barreessine dhii. O biratti gaafa barreessine dhoo. U biratti gaafa barreessine dhuu ta'a jechuudha. Irra deebi'a. Dhaa, dhee, dhii, dhoo, dhuu. Qubee gurguddaadhaan dhaa, dhee, dhii, dhoo, dhuu ta'a jechuudha. Qubee kun immoo phaa jedhama. Phaa, phaa fi haadha walitti qubee dachaa. Phaa, phaapoo gaafa qubee A biratti barreessine phaa, E biratti barreessine phee, I biratti gaafa barreessine phii, O biratti gaafa barreessine phoo, U biratti gaafa barreessine phuu ta'a. Gaafa waamnu phaa, phee, phii, phoo, phuu ta'a jechuudha. Akkasuma kana immoo A guddaa, E guddaa, I guddaan beektu, H guddaa fi P guddaa isin beektu akka kanaan dura barannee jirra. Qubee guddaadhaanii phaa, phee, phii, phoo, phuu ta'a jechuudha. Gaafa qubee chaatti dabarru immoo caa fi haan walitti chaa jedhamti. Qubee xixiqqaadhaani. A gaafatti daballu A dubbachiistuu A xiqqaa chaa. E gaafa biratti barreessinu chee. I gaafa biratti barreessinu chii. O gaafa biratti barreessinu choo. U gaafa biratti barreessinu chuu ta'a jechuudha. Irra deebinee dubbisna. Chaa, chee, chii, choo, chuu. Qubee gurguddaadhaan chaa, chee, chii, choo, chuu ta'a. Kun immoo caa fi haa jechuudha. Shaa jedhama. Saa fi haa walitti qubee dachaa gaafa ta'an shaa jedhamu. Baranne viidiyoo kanaan dura isin hojjedheen ni jira. Sirra ilaaluu dandeessanii. Irra deddeebi'anii shaakaluudhaan qabama. Qubeewwan kun qabachuudhaaf irra deddeebinee jecha uumuun barreessuun deddeebiidhaan qabama. Waan ta'eef irra deddeebi'aa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Shaa, A biratti gaafa barreessinu, E biratti gaafa barreessinu shee, I biratti gaafa barreessinu shii, O biratti gaafa barreessinu shoo, U biratti gaafa barreessinu shuu ta'a jechuudha. Qubee gurguddaadhaan shaa, shee, shii, shoo, shuu. Qubee xixiqqaadhaan hin jedhin darbee shaa, shee, shii, shoo, shuu ta'a jechuudha. Naa fi yaan immoo walitti gaafa dhufanii nyaa ta'u jechuudha. Nyaata, nyaadhe waan akkasitti barreessina. Nyaata, nyaa biratti A, nyaa biratti E, nyee, nyaa biratti I, nyii, nyaa biratti O, nyoo, nyaa biratti U, nyuu ta'a. Nyaa, nyee, nyii, nyoo, nyuu. Kun qubee xixiqqaadhaan gurguddaatti gaafa dabarru nyaa, nyee, nyii, nyoo, nyuu ta'a jechuudha. Kana immoo tsaa jedhamti. Tsaa kun yeroo baay'ee Oromiffaa keessatti baay'ee hin fayyadamnu. Jechoota Amaariffaa tsiyoon waan akkasa kan tsaafa waan akkasa jedhu kana fayyadamuudhaaf afaan Oromoo keessatti kan fayyadamnu. Tsaa biratti A, tsaa walitti ilaal qubee dachaa ta'uun isaanii dachaa lama waan ta'anii cimdiidha waan ta'aniif qubee dachaa jedhamu. Taafisaa wal biratti jechuudha. Tsaa biratti E, tsee, tsaa biratti I, tsii, tsaa biratti O, tsoo, tsaa biratti U, tsuu ta'a. Qubee gurguddaa gaafa barreessinu tsaa, tsee, tsii, tsoo, tsuu.
tsaa, tsee, tsii, tsoo, tsuu ta'a gurguddaadhaan immoo irra deebi'a. Tsaa, tsee, tsii, tsoo, tsuu ta'a jechuudha. Kun immoo zhaa jedhama. Zaa fi haa walitti zhaa, zhaa, zhaa. Kun isaaf qubee Amaariffaati. Sagalee Amaariffaa barreessuudhaaf nu gargaara malee Oromiffaa keessatti baay'ee hin fayyadamnu. Zhaa biratti a, zhaa, zhaa biratti e, zhee, zhaa biratti i, zhii, zhaa biratti o, zhoo, zhaa biratti u, zhuu, zhaa, zhee, zhii, zhoo, zhuu. Zhaa qubee gurguddaadhaan zhee, zhii, zhoo, zhuu ta'a jechuudha. Kana irra deebi'ee al tokko isinii dubbisa hunduma isaa akka isinitti salphatu shaakaltanii. Kun lakkoofsa bilbilaa keenya 941 karaa teelegiraama keenyaa nu dubbisuu dandeessu. Warri keessan barachuu barbaaddanii lakkoofsi jalaatis ida'uu qaba, koodii qaba malee sanumadha. Nu dubbisuu dandeessu. Warri keessan barachuu barbaadu barsiisaa jira yeroo ji'a 3 ji'a 2 keessatti akkuma carraaqii keessaniitiin ji'a 3 ji'a 2 keessatti yeroo gabaabaa keessa dubbisa baruu dandeessanii waliin karaa keessan dubbisuu dandeessu. Dhaa, dhee, dhii, dhoo, dhuu. Dhaa, dhee, dhii, dhoo, dhuu. Qubee gurguddaa dhaa, dhee, dhii, dhoo, dhuu. Qubee xiqqaa phaa, phaa, phee, phii, phoo, phuu. Phaa, phee, phii, phoo, phuu. Qubee gurguddaa phaa, phee, phii, phoo, phuu. Cha, chaa fi ha. Chaa, chee, chii, choo, chuu. Chaa, chee, chii, choo, chuu. Qubee gurguddaa chaa, chee, chii, choo, chuu. Chuu. Kun immoo saa fi haa shaa jedhama. Shaa, shee, shii, shoo, shuu. Shaa, shee, shii, shoo, shuu. Qubee gurguddaa shaa, shee, shii, shoo, shuu. Kun immoo naa fi yaadha. Nyaa jennaani. Nyaa, nyee, nyii, nyoo, nyuu. Nyaa, nyee, nyii, nyoo, nyuu. Qubee guddaadhaan nyaa, nyee, nyii, nyoo, nyuu. Nyaa, nyee, nyii, nyoo, nyuu. Kun qubee tsaa jedhama. Tsaa, taa fi saa. Taa fi saa tsaa jedhamti. Qubee dachaati. Tsaa, tsee, tsii, tsoo, tsuu. Tsaa, tsee, tsii, tsoo, tsuu. Qubee gurguddaadhaan tsaa, tsee, tsii, tsoo, tsuu. Zhaa, zaa fi yaa. Zhaa, zhee, zhii, zhoo, zhuu. Zhaa, zhee, zhii, zhoo, zhuu. Qubee guddaadhaan zhaa, zhee, zhii, zhoo, zhuu. Har'aaf kana qabannee jirra. Yeroo biraa viidiyoo biraatti nama walitti deemtu nagaan nu turaayi. Karaa lakkoofsa keenya 941 yookaan ida'uu 251 941 27 71 nu bilbiluu dandeessu yookaan karaa teelegiraama keenya dubbisuudhaan warri keessan barachuu barbaadan dubbisuu dandeessu. Haala salphaadhaan yeroo gabaabaa keessatti dubbisa baruu dandeechamnu ji'a 2 hanga ji'a 3 keessatti dubbisaas barreessuus seeraan
baruu dandeessu nu waliin warri baruu barbaadan karaa keessan dubbisaa horaa bula.